كنت سيبر بعد هاتفات إتيف فتيان كنا كسيت ولو كفي جاجرو اسم مال باي سيتين جراتا جرت كاتبتي كان سين جراتا جرت دلقتي مالك دياسورا ياتتي كان سين جراتا جرت كنا فتيان كسيت ترب سيتي اكرا هاتتي تور رفت تجول اكرا هاتتم ديتو لفيلا للرات والله هاتفات إيش كسيت دي بيكن ناجرتي دبين جباتي artisti keenya kadir martuu biraan naaf gaa viidiyoo kan miidiyaa kanatti ijoollee koo fiddanii argisiisaa jirtan. ورسا بريدة تيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتو تاف كبجمتوتو أورو شو أكما كمناف جرت هرقا فيديو كبراتين سيني دي بيتن جرا I know تربيتو كوانا رقسين جرا بليتن جرا قرمو چانالي سنرات سيني قد إسان جرا سفلوغي رتي نلالاتو إيتان أبدي كبا يو كان رتي سنجلا بليغا چانالي إسفلوغي رتي هردفاتو إيادا ورّي أچرتي نردف نمو أورو فلوغي جتشودان أچرغلاتي فيديو توكو توكو نهردفان سيني جرا إيغا أكم بيكم فيديو ببارسو بشنسو كانتين فتازناجن هرّا ولياني رميتي ولياني رثوربي تو كوانا رجع وليرا بنيرا أرجع فيديو رياكشني تو كتو كسيري كبدي فيتن ترى وريني مقدر شانالي كانت ترى وارفتن شانالي مكون كوما أفرتامي أفر جهيرة وانتنا جنكارو يشار يوم كوما شنتا مقال لي كبجنا يوم كوما شنتا مقال لي كبجنا أورم كبجون قبنا أورم دفعتي يروي كيساني في شر قولاتي كوما شنتا مسيني كبجو قبنا نمكوما جا أقف تافه hundi keessa nu subscribe gochuu ndagatina warri subscribing goona jechaadha channel lama sadi qabaatan iyyuu dhaqaati channel isa kan subscribe godha kan isiniin jala maaliif 50 bakka jira miti akkani taawaa jiru beektanu sin video kana illee like gochuu ndagatina yaa channel nurka qabbanaayra gara video Allah matan nufu Dubai rako jira baye sikai warre makina gurgurtani Dubai uftan Dubai akamre warri makiinaa gurgurtanii namichatti kana abbaan taate nutti bittee lafa keessatti abbaa ta'e nutti bittee immoo namichatti kana jettee amma baangaalii nu arrabsu jalqabdee nurraa dhowwaa namichatti kana oromifa bartee kun akkasitti nutti qoosti miti. ከተመረቀችበት 3 ሰዓት ውስጥ ከ21 በላይ ድርጅቶች እኛ ጋር ስሪ እያሏት እያስቸገሯት ያለችው ግለሰብ ሄራሪ ናዝሪ ምርቃት ጋውኑን ለብሳ ፎቶዎቿን ከመለጠፏ በፊት ያለው ህይወቷ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን ጨርሳ ፎቶዎቿን ፖስት ካደረገች በ3 ሰዓት ውስጥ እኛ ድርጅት ስሪ የሚሉ 21 ስራዎች ጥያቄ ቀርበውላታል። የፈለገችውን መርጣ ትገባለች። ምን ሊጠይቋት ይችላሉ? ፎሎና ላይክ እንዳይረሳ። ሐሳባችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይመቻችሁ። akkuma argitan mucattiin asirratti argitan kun viidiyoo kan sirriitti dhaggeeffadhaa. Mucattiin asirratti argitan kun erga eebbifamtee sa'aatii 3 booda jedhamaara. Erga eebbifamtee sa'aatii 3 booda suuraa kana maxxansitee jechaadha. Suuraa kana ilaalanii dirjitiin 21 jechaadha. Dirjitiin 21 akkasiin hojii dhaqxee biratti hojjetu gaafataniiru. Yaada namni meeqaatu biyya kana keessa hojii dhabeetiif fachi cinqamu suuraa kana post naan galle garuu wanti kun suuraa kana post goote dirjitiin 21 isii gaafachuu jechuun maal jechuudha? Laala maal si ilaaltaniiti garuu naa galu ani ilaalle isa kana ilaalle biyyattiin kun gara makka deemaatu hin beeku waan የሚላይቪ በርና የምዱጋ ላይቪ አሲት የማለ ኢኔ ይራኮ እንጆ ሙሳብቴ ዱጋይና የሙ ከናንድረ ጩፌ ቤክ አማ ሲያዳ ባሴራን ኦፌክ አሲቃታ አሬዳ ፋው ጎዳ አሲቃታ ዋኒ ቺሬፋ ከነ ቺሌ ጉራቸ ዋንታ ፈረድ ዲበዱ ጀቹ ኩኒራ አከነት ራስ ታዳበ ዮካን ፊልተሪ ካወድ እንት አሲቂታ ኩኒራስ ታዳበርኪ አንተስ ያ ረብ Rasta ma for imbure chitta fare ma yomi pastare thank you musabe haditi bar eywa akkasitai gay tapo irra hore duga rabbi rubast irra hore dakasmatai yero levi sent unduma jechu akkana malen sini okay agar bisi qabatu qallal sirran baru
والله باي سر بريدة وكا أكنت هادي أيوة أما كسمت تاي أوكي تاتي الله باي سر بريدة كانت Egaa akkuma asirratti argitan mucaan kun mucaa Kadir Martuuti. Akkasitti egaa innis TikTok irra bahee viidiyoo tokko illee live irratti illee wantoota tokko dalagaa jira. An areeda koo siin kennaan, areeda koo siin kennaan, an siin kennaan. Mucaa artistii keenya Kadir Martuu biraan naaf ga'a viidiyoo kana. Mucaan artistii Kadir Martuu inni xiqqaan amma dhufaa jirtu kun miidiyaarra abbaan kee waamee qabu wawwaataa ture. Tun dhukkubsatiin dura. Ijoolleen miidiyaa kanatti ijoollee koo fiddanii argisiisaa jirtan itti gaafatamummaa bara baraa jalaan baatan yoo ijoolleen koo waa taate jedhee abbaan kee lallabaa ture miidiyaa kanarra dhaga'iin haftee miti siigalee ati baay'ee quxisu ijoolleedha siigalee waa'ee siyaasaadha kanatti amma xinnoo shaasaa jirtu miidiyaa kanarra erga dhuftee waa'ee siyaasaa haasa'uufis ati hin geenye umuriin ijoolleedha siigalee abbaan kees kan inni akkasitti iyyuu fi bor mucaan koo na jalaa miidhamuu danda'a ijoollee koo sababa koo miidhuu danda'u kan jedhudha bakka ciisu ciisee kan inni siif wawwaataa ture kan inni Oromootti himaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu miidiyaa kanarratti nan dhufa malee yoo jette akkaataa dhalli namaa ijoolleen xixiqqaa fayyadamaa ni fayyadamuu dandeessa. Isaan ala gara siyaasaa kanatti hin seenaa umurii koo xiqqoo kanaan jetta taanaan umuriin kee yeroo xiqqootti baduu danda'a. Oromoonis ta'u warra soddaan. Jaallattoonni abbaa kee hundi abbaa kee jaallatu jechuun abbaa kee nama jaallatan fakkaatanii si miidhuun salphaadha. Sigalee warri soddaallee mucaa artist Kadir Martuuti jedhamtee akkama miidiyaa irratti odeeffamu kana itti odeeffamaa deema taanaan si miidhuun ammallee salphaadha. Sigalee qarshii rakkatta yoo ta'e inni abbaa kee akkamsiisaa jiru sooressi Oromoo Junaddiin jaallattoota Kadir Martuuf miti ijoollee Kadir Martuuf miti Oromoo rakkatan barsiisuuf gaara sigalee kanaafiyyuu yoo qarshii rakkina qarshii qabaatte abbaa keedha inni abbaa kee gargaaraa jiru nama gaarii waan ta'eef isatti himte ani mucaa Kadir Martuuti jettee abbaan kee irree isatti siif himee sigalee barnoota gaarii baratte sammuu kee guddistee ati Oromoo gargaaruu qabda malee umurii kee sheexinummaa kanatti utuu fiigdeen kuufiin utuu haasofteen kuufiin waa'ee siyaasaa keessatti galuun siin miidha malee siin fayyadu. Kana beekuu qabda. Sigalee kana sirriitti bareechitee beekuu qabda. Kanaafiyyuu lakki ani miidiyaa kanarra yoon taa'e malee nagaan argadhu itti yoo ta'e haasa'i ijoollee faana wal bari rakkoon tokko hin jiru. Garuu siyaasarraa walabate. Oromoonis si miidha. Sabni biraas si miidha. Ati Oromoo taateef Oromoon hundi na jaallata jechuun soba. Sigalee. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Kan abbaan kee achi ciisee lallabuufis, kan abbaan kee achi ciisee boo'uufis, booda ijoolleen koo iddilii ani amma keessa darbee ammarra jiru kana isaan quunnama ta'inna. Abbaa faadha koorraa fuudheen ofii koo akkas ta'e ijoolleen koos narraa fuudhanii akkas ta'u ta'inna. Jedhee dhukkubbii biraatti fidda jechuudha abbaa keetti. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Haalaan itti fayyadami miidiyaa. Abbaa kee quunnami. Haasofsiisi. Xinnaa guddaa dhaggeeffadhu. Oromoo mata'ee anatu si fayyada nama jedhu. Miidiyaa kanarraa argeedha nama lamaan tokko. Namoonni ati itti siqxe kun immoo namoota Oromoo irratti tonkolii hamaa hojjechaa yaadaa turan. Afaan Oromoo dubbatan iyyuu malee. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Kanuman siin jedha biraan naaf ga'a lafa nagaa ulaa. Akkuma soolin irraa dhageessan gorsa bareedaa gorsiin jira. Ijoolleen yeroo malee polotikaa keessa siyaasa garaagaraa keessa galuun gaarii miti. Deebii gahaadha yaada waan irratti kennuun qabu sirrii jedhe. Egaa samoona kana sooshaal miidiyaa irratti Fatiyaa Kaayirootiif haadha Faaxee Wallolanii jedhamee baay'ee tokko girgiriin uumamaa jira. Meemeegaa kunoof haati Faaxee akkasitti fiisifteedhaan ilaalaa gudii akkasitti fiisifteedhaan dhaabadhu maal. Kootu si barbaada. Haadha raawwa shaarmu xaafoo. Kootu si barbaada. Kootu dhaabadhu nagala dhaabadhu kootu.
Argitanii kira dhaabadhu. Argitanii akkatti fiigdu. Waa dhaabadhu. Argitanii akkatti fiigdu. Argitanii? Esa sente. Warraat. Argitanii? Kuna dubbiin akkasitti jabaattee jirti. Rukuttaan miidiyaa irraa hoo mee dhaggeeffadhaa. Isin maal abbaa isiitiin jiraataa jirtu. Kadhattee miti kan isin jiraataa jirtu. Dalagdeeti. Maallaqa diyaaspooraa nyaatteeti miti kan isin jiraataa jirtu. Wasaktittiin, baaleektittiin, gizee deemtu kan irraan bareen. Taakkoo caammaa keewwannaan bar yoo irree jette kan gadi fuudhee lixu bar taakkoo caammaa. Yoo uffate kan isirraan bareen bar. Wasaktittii baaleektittii. Baaleektittii salaata siin salaanne baaleektittii. Zinaa hojjetaa oltu jaarsa namaa ol galfattee dhiira ol galfattee ani immoo wanda taatee silaa dhiira wajjin ciisee gadi naaf baastu qaba. Dhiira wajjin ciisee gadi naaf baastu qaba. Isii miti kan kiisiingii dhiirri meeqa haleelaa ba'e. Isii miti kan diyaaspooraa irraa ulfa fidee dhufee asitti ulfa sii nutti yaasta. Ulfa finfinnee irraa nutti fiddee dhufte. Nagaa nutti fiddee dhufte naan. Ulfa nutti fiddee dhufte. Kilo ulfa siitii nutti dhufte. Hamzaan fuuchuu dide. Jaalfaadiloon fuuchuu dide. Namni meeqa fuuchuu dide. Namni meeqa fuuchuu dide naan. Ayi jettee baqata isaa muratte. Qaamni koo kun furdinni koo kun nama guddaa na fakkeessaa jira. Maalumaan godha yaa rabbii kiyyaa. Ajattee atu yaadduu rabbiin isii jaallata. Mohandisii jennaan jira. Amartitti takkannaahi. Anchi haadha faaxee asmaxxaxachinaan jette. Mindinno mitti asmaxxaxoon jedheen asmaxxax mindinno jedheen. Eda asmaxxaxoon siriinjiidhaan coomasii of keessaa guursisiistee. Way! Ana nyaatu ramadaana keessa asiiraa fi aannan itti geesseen tureen jedheen. Way waan akkasii barni dhorkamaa fatiyyee atis waan gaariitti hin geessitu naan jette. Asiira zim jedhanii dhuganii barjette. Maangoon hin dhugamu, abukaadoon hin dhugamu, orkamaan ettee shiboo keessa jira ette. Shiboo maaliin jedheen of keessaa cooma guursisteemiin alana kuno ammas tasakka'uu fidide. Adara rabbiif jecha fuudhaanii diyaaspooraan takka. Rabbumaaf jecha haadha faaxee fuudha. Kuno isin qaamasiitti takka maallaqa tiiktookiin baafadheedhee nama naa baasuun dhabe. Yaa haadha faaxee koo maallaqaan bakka itti baafadhu dhabee. Innaa maallaqa sana hottuutii wajjin deemnee naa baasi jenna anin beeku asliin si haa baasuu naan jette. Asliin si haa baasu fatiyyee naan jette. Haadha faaxee argadheen jedheen dhageessanitti. Mana mannee si wajjin nama dhudhu'ee haati faaxee waranyaadha. Nama diyaaspooraa keessaan gamsa diyaasporaan yoo as jala jiraattan. Yuuzariin as jala nammitanii jirtan wala diyaasporaan. Yoo dhugumatti guyyaa takka sheer isinitti godhe kottaa argaatti ba'a. Guyyuma takka faamilii kiyyaa qala nama takkatti sheer hin godhu. Guyyuma takka kan sini guyyuma takka shertin godhu alfa guyyuma takka nama ummu furoor ka ekira haatati turarrafte jechuudha ekiraan haadhatan deetu lafa yala larraat wallahi rabbika kadhe rabbiin anaafsi walin nu haafitu wanni ati jette kun masa wannati si kan falchiisa ana jechuudha likiskisi akka tanteeti dhaltu likiskisi akka tanteeti miti dhiirri mana kiyya dhufeetiin akka ati jette sanarra dalagu miti. Irri dubartiin umana kan koon dhuftu. Dubartiin umana kiyyan dhuftu. Na beekan warra na beeku gaafadhu. Yaa lobocitti yaa qamaacitti. Yaa lobocitti yaa qamaacitti. Yaa badata haati baran dadduuti. Osoo baran daabultu haati baran dadduuti. Mana akka hin qabne jireenya akka hin qabne. Yaa badata haati osoo baran datti meeshaa dhiiraa baran datti luudduduute jechuudha. Deemii haadhatan teessan qabadhu. Deemii qarbii haatetii jijjiiri deemii. Yaa badata haati osoo zinaa daladduduuti. Kaayiroo keessa dhuftee eenyutu namni lukasi keessan kenne eenyutu jira. Eenyutu jira namni lukasi keessan kenne ilmoo haati qadhabaa bismillaa malee guddifte. Osoo haati bismillaa malee guddifte guyyaa takka haadhatan teeti makfiraa kadhattee yaa rabbi haadhati yaanaa araaram jettee gaddeebitee kadhatta malee miidiyaa kanarratti sa'a 24 maameetiyya meeliitiyya akkasii yoo tiyyan jettu gaafa sadaqaan sirraa gadi hanqatee gaafa sadaqaan sirraa gadi hir'ate dhuftee asirra bootta. Maal si godhee qaata si horata alhamdulillah rabbiin jasaa isaa haa deebisu. Amma macarrashaa maal si godhee uf yaalii siin jechuudha bar.
Asamu kan keetti dursa yaala si barbaachisa. Si jammiru yaala si barbaachisa. Yaa ciccita. Yaa ciccittu. Yaa shamaa gara mana itti haratu hin beekne. Yaa loboca. Haati faatee guyyaa meeqa keekii gubbaa kanarraa guuttee mana kan keetti affeerte. Guyyaa meeqa na waamtee beekta. Dhufee mana kan keeyane. Maal godhuu dhufaa biiftiiti. Buna ati shintibeetii keessa dhaabattee akooftu dhuguuf dhufaa mana kan kee. Guyyaa meeqa na waamte meen kijibiniiti ati. Guyyaa meeqa koottu mana kiyya buna dhuginaan jette. Maal godhuu dhufa mana gizee gadi oola seenatti isinni salaam aleekum namaan jedhu. Marqaati distii keessa marqitee kaatee biraa shintibeetii isaa tokko teettee itti deebitu nyaachuu dhufa mana kan kee. Aan arrabsoodhuma gudii walii akkas walii. Hamma kana jechaadha. Hamma kana moo? Ay Oromoo keenya. Bakka dhumni keessan kana ta'e baddanii bakka baddanii. Astagfirullah arrabsoosa sin jechuun safuudhumti akka bade isin irraa beekama. Safuudhumti bakka jira miti. Hedduu tokko nama rifachiisa. Egaa haati Faaximaa naannoo viidiyoon har'aaf qabadhe dhufe kana fakkaata. Isin tolee isin baarsee isin gammachiisee reedha yaada. Kana fakkaata viidiyoon hadhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.